dhaggeeffadhaa gurri hundumtuu Waaqayyo dubbatu umuriin dachee kana gabaabbateera beekaa baay'een dheeratu taateewwan mul'atan yommuu ilaallu umura lafaa ibsa addunyaa gorraamuuf dheeraatta deemtu maaltu nu boqochiisa dhaggeeffadhaa gurri hundumtuu Waaqayyo dubbatu umuriin dachee kana gabaabbateera beekaa baay'een dheeratu taateewwan mul'atan yommuu ilaallu umura lafaa ibsa addunyaa gorraamuuf dheeraatta deemtu maaltu nu boqochiisa wal jajjabeessa namni hundumtuu yaaddoo lafa baafannaa silaas biyyi keenya nuuf addaana miti samiit gallee boqonnaa ulfinni lafa kana yeroo muraasaaf barcuma kan nuuf laatu dubbii Yesuus dagaame nafdaatina chalakkeerraa mul'atu dhaggeeffadhaa gurri hundumtuu Waaqayyo dubbatu umuriin dachee kana gabaabbateera beekaa baay'een dheeratu taateewwan mul'atan yommuu ilaallu umura lafaa ibsa addunyaa gorraamuuf dheeraatta deemtu maaltu nu boqochiisa miidhamni ishee danuutti caaleef horiicha isaa fuudhama utubaan ishee jiguudhaaf horsosaayeera namni maaliif jeeqama mee warri isiniif galee dhugaa wangeelaa ijaa keessaan ol fudhaa abdiin barootaan dura abdachiifame raawwachuun isaa dhiyoodha dhaggeeffadhaa gurri hundumtuu Waaqayyo dubbatu umuriin dachee kana gabaabbateera beekaa baay'een dheeratu taateewwan mul'atan yommuu ilaallu umura lafaa ibsa addunyaa gorraamuuf dheeraatta deemtu maaltu nu boqochiisa Chuni sabdachiifame eeggannaa nu mul'achuu mooticha inni burqaa jireenyaa keenyaa nuuf ta'e cabaa keenyaaf qoricha mi'eechummaa Yesuusiin hin laaffisinaa warri isaatiin jirtanii warri bakkeerra joortaan hin wallaalinaa yeroo nagaa keessanii dhaggeeffadhaa gurri hundumtuu Waaqayyo dubbatu umuriin dachee kana gabaabbateera beekaa baay'een dheeratu taateewwan mul'atan yommuu ilaallu umura lafaa ibsa addunyaa gorraamuuf dheeraatta deemtu
maaltu nu boqochiisa. Baardi kuftee warri ol qabdanii seenaan isin taajaba badiisnitti yaadamne addunyaa kana yeroo dhiyoot qaqqaba. Kanaaf lafti kun baay'ee turti seetanii humnaa achitti hin fiixina biyyaa abdachiifame tutu adeemtanii booddeetti hin deebi'in.